nageessoo gosa gaafii hawaasa Oromoo idil addunyaa ta'ee jira. Barataa gosa nageessoo galatoo qabxii 589 fiduudhaan marsalee hawaasummaa irratti hagammaa dhageettii tokkolleen arganne jechuudhaan dubbatamaa jira. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaa'uu miidiyaa hangafa hordoftoon oduu isin dhageessifna. Oduu wajjin gara madda walaa'uu miidiyaatiin kan isin wajjin turu aanfal mataa rorootiin. Ogummaa fi ogeessa kabajuun dhaloonni guddina diinagdee fiduu uumaa jira jechuudhaan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee guyyaarraa ifoomsanii jiran. Shaampiyoonii atileetiksii addunyaa Ameerikaan dursaa jiraachuu isaa odeessii Tookiyoorraa argannes kanuma mul'isa. Yeroo nuti garee biyyaalessaa Itoophiyaatiin boonnu ni dhufa jechuudhaan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed torbee darbe dubbate ajandaa marsaalee hawaasummaa ta'ee jira. Mirga Itoophiyaan ulaa galaana argachuuf qabdu ni deeggarra jechuudhaan pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed guyyaarraa ifoomsanii jiran. Feestivaaliin ogummaa naannoo Oromiyaa borurraa kaasee geggeeffamuu isaa obbo Nasraddiin Qaadii gara marsaalee hawaasummaatiin guyyaarraa ibsaa waloo dabarsanii jiran. Deeggarsa miliyoona 10 kan kennan abbaan qabeenyaa sooressaa yaadataa Junaydii seenaa addaa guyyaadhaa hojjetanii jiran hawaasa keenya lixa Oromiyaatti argamaniif gargaarsa namoomaa gochuudhaan seenaa addaa galmeeffatanii jiran. Ayyaanni Irreechaa fulbaana 24-25 hora Finfinnee Aarsadeetti kabajama. Lammiileen biyya keessaa fi alaa ayyaana irreechaa irratti akka hirmaatan yaamichi godhamee jira. Kunniin hangafoota oduuti akkasumas oduu ispoortii irraa waan qindeeffannee qabna. Turtii gaarii isin jenna madda walaa'uu miidiyaa irraa. Ogummaa fi ogeessa kabajuun dhaloonni guddina diinagdee fiduu uumamaa jira jechuudhaan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee guyyaarraa dubbatanii jiran. Ogummaa fi ogeessa kabajuun dhaloota guddina diinagdee fiduu uumuuf hojjetaa jiraachuun Aadde Adaanech guyyaarraa ifoomsanii jiran. Biiroon hojii fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee guyyaarraa leenjifamtoota kolleejii ogummaa fi teeknikaa 14 keessatti leenjifamtoota 7,149 eebbisiisanii jiran. Sirna eebbaa kanarratti argamuun haasaa kan taasisan kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee akka jedhanitti dhaloonni ogummaa dandeettii beekumsa naamusaan leenjii teekinooloojiin deeggarame diinagdee biyyaatiif ariifachiisuuf guddina diinagdeef murteessaa jedhanii jiran. Kolleejiiwwan leenjii ogummaaf teeknikaa keenya keessatti hojii uumtoota dandeettii ogummaa gahooman horachuun hojjetamaa jira jechuudhaanis dubbatanii jiran. Kolleejiiwwan leenjii keenya wiirtuu rakkoo furuu taasisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuus yaadachiisanii jiran. Jijjiiramni kun ogummaa fi ogeessa kabajuun kabachiifamuu akka qabus irra deebuudhaanis kallattiidhaanis irra deddeebuudhaan yaadachiisanii jiran. Eebbifamtoota beekumsaa fi dandeettiin kennameef daran guddisuun qajeelummaa biyya tajaajiluu qabu dandeettii kalaqa qaban fayyadamuun oomishtummaa biyya keessaa guddisuu qabus jedhanii jiran. Biyyi isin barsiiftee kafaltii ogummaa kallattii qaban kamiinuu hawaasa keenya barsiisuu keessattis ta'e tajaajiluu keessa qooda fudhachuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiran. Yeroo nuti garee biyyaalessaa Itoophiyaan boonuu ni dhufna jechuudhaan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed torbaan darbe dubbachuun isaa waa yaadatamudha. Bu'uura ispoortii kubbaa miilaa Afrikaa kan ta'e wal morkiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa akka jalqabamuuf koree kubbaa miilaa Afrikaa kan wayita ammaa koonfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa jedhamuun beekamu hundeeffama akka lakkoofsa Habashaa akka lakkoofsa Awurooppaa waxabajjii 18 bara 1957 magaalaa guddoo Sudaan Kaartuumitti ture. Baruma kana waancaa kubbaa miilaa Afrikaa Sudaanitti akka jalqabamuuf korichi murtaa'ee dabarse keessatti haaluma kanaan waancaan kubbaa miilaa Afrikaa inni jalqaba biyyoota yeroo sana federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaa jalatti galmaan Sudaan, Masir, Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa jidduutti adeemsifamaa ture. Haa ta'u malee Afrikaan kibbaa sababii siyaasaatiin yeroo dhorkamu wal morkii adeemsifaman kan biyyootuma sadan Itoophiyaa, Masir, Sudaan jidduudha. Biyyoonni sadiin qofa jidduutti kan jalqabame waancaan kubbaa miilaa Afrikaa kun suutaan miseensota dabaluudhaan amma miseensota 56 taasifatee jira. Wal morkii kanas adeemsifamuuf biyyootuma miseensota kanneen gidduutti akka ta'es dubbatanii jiran. Haa ta'u malee ibsi tibbana ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kennan kan abdii namatti horu jechuudhaanis dubbatamaa jira. Isaanis yeroo gareen biyyaalessaa Itoophiyaa hojii dinqisiifannaa hojjeteen nuti ittiin boonnu ni dhufa jechuudhaan waltajjii eebbi kitaaba isaanii irrattis dubbatanii turan. Yeroo baay'ee waggaa 10 ol garee
garee biyyaalessa Itoophiyaa Afrikaa keessatti hojii dinqisiisaa hojjete nutis akkuma kanneen biroo ga'umsa ijoollee keenya waltajjii Afrikaa addunyaa irratti arguudhaaf fedhii qabna jechuudhaanis dubbatanii jiran. Bu'uura osoo hin taane bu'uursa osoo hin hojjenne hojiin jijjiiramaan yoo hin hojjenne kallattii kamiinuu gammaduu hin danda'amu ta'uu ibsanii jiran. Mirga Itoophiyaan ulaa galaana argachuuf qabdu ni deeggara pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed jedhe. Mirgi Itoophiyaan karaa nagaa fi dippiloomaasiin ulaa galaana argachuuf qabdu ni deeggara jechuun pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed ibsa isaanii keessatti dubbatanii jiran. Pirezidaantichi gaafiif deebii televezyiinii Al Arabiyaa waliin taasisaniin mirga Itoophiyaan karaa nagaa fi dippiloomaasiin ulaa galaana argachuuf qabdu nan deeggara jechuudhaan irra deddeebi'uudhaan dubbatani. Pirezidaantichi itti dabaluudhaan fedhiin ulaa galaanaa hammattoo seera idil addunyaa keessatti haaraa miti, biyyi kamiyyuu hanga seerota idil addunyaa fi waliigalteewwan ardii kabajetti faayidaas eegsisuu fi maloonni adeemsaawwan beekamoon ittiin fayyadamuu danda'an jiru jechuudhaanis dubbatanii jiran. Itoophiyaan karaalee seera qabeessaa kanniiniif dippiloomaasii yoo hordofte milkeessuu akka dandeessu abdiin qaba jechuudhaanis dubbatanii jiran. Pirezidaantichi ejjennoon Somaaliyaan dhaabbataa fi ifaadha jechuudhaanis dubbatanii jiran. Biyyoonni Galaana Diimaa daangessan biyyoonni fedhii nageenyaa fi diinagdee qaban waliigaltee waloo tasgabbii fidanii fi hunda tajaajila akka uuman marii waliigaltee tumsa akka taasisanis gaafatanii jiran. Waldhabdeen kanaan hiikaan marii fi waliigaltee hordofuu fi kun ejjennoo dhaabbata Somaaliyaati jechuudhaan riippoorti gaazexichaa bariisaa sanbata darbe gabaasee jira. Feestivaaliin ogummaa naannoo Oromiyaa borurraa kaasee geggeeffama jechuudhaan obbo Nasraddiin Qaadii ibsanii jiran. Feestivaaliin ogummaa naannoo Oromiyaa mata dureen ogummaa dagaagfuudhaaf hojii amansiisa arguudha jedhuun kolleejota mootummaa 215 keessatti fulbaana 11-13 bara 2018 akka geggeeffamu hoogganaan itti aanaa fi itti gaafatamaan damee leenjii biiroo carraa hojii uumuu Oromiyaa obbo Nasraddiin Qaadii beeksisanii jiran. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa bu'uura labsii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin gurmeessuu fi aangoo hojii isaatti murteessuun bahe 242 irra muraa 214tiin naanninicha irratti hojiin ogummaa durfamu itti fufiinsa qabu biyya keessaa fi alatti lammiilee uumuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiras jedhanii jiran. Rakkoo hojii abdummaa xiqqeessuuf leenjiin ogummaan durfamu qulqullina qabu kennamuun lammiileen ogummaa argatanii fayyadamuun qabeenya naannawa isaanii misoomsuu jijjiirama diinagdee keessatti ga'ee isaa akka baatan taasisuun kan hojjetamu ta'us obbo Nasraddiin irra deebi'uudhaanis dubbatanii jiran. Mootummaan ogummaa murteessaa ta'uun itti amanee kallattii hundaanuu xiyyeeffannaan hojjechaa jira. Rakkoo guddaa biyyoota guddataa jiranii kan akka biyya keenyaa rakkoo hojii abdummaa jedhanii jiran. Hojii abdummaa kan hiikkachuu danda'u wantoota lama qofaan kan jedhan obbo Nasraddiin tokkoffaa humna naannawaa jiru bu'uureffachuun leenjisuun ga'umsa gurmaanii akka hojjetan gochuudhaas jedhanii jiran. Ogummaa dagaagsuuf hubannoon hawaasaa waliigala jijjiiruun barbaachisaadha waan ta'eef feestivaaliin kunis uumame jedhu. Kaayoon feestivaalii ogummaa Oromiyaa fi inisheetiivii Oromiyaa ogummeessuu hubannoo hawaasa bira jiru fooyyessuu ogummaa dagaagsuu carraa hojii ogummaan durfamu itti fufiinsuu qabuuf lammiilee bal'inaan uumuuf ta'uu himanii jiran. Walitti dhufeenya dhaabbilee leenjii fi ogummaa cimsuuf hariiroo hawaasaa industirii jajjabeessuuf akka ta'es irra deebuudhaan dubbatanii jiran. Itoophiyaan shira siyaasaa dogoggoraa seenaa waggoota 30 dura raawwatameen biyya shiraan ulaan galaanaa dhabde ta'uu isheetiin akkuma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa tokkummaa milkeessuun danda'ame kanarratti tokkummaan qabsaa'uun akka barbaachisu rogeessi miidiyaa hawaasummaa ayyaana bulii ifoomsee jira. Namni biyya isaa jaalatu tokko ulaa galaanaa qabaachuu irratti yaada mormii tokkollee qabaachuu akka hin qabne gaafiif deebii addatti roobii darbii gaazexeessaa bariisaa waliin taasiseen kan kaasu rogeessi kun yaadichi akkuma hidha haaromsaa lammiileen hunduu kan tokkoomsuu fi bu'uura seeraa qabu ta'uu himee jira. Namni kamuu osoo beekumsa siyaasaa hin qabaatiin biyya guddoon seenaa cimaa qabdu akkana dogoggora seenaa xixiqqoo ta'een ulaa galaanaa dhabuun ishee bu'uura seeraa akka hin qabne hubatuun ta'uu kaasee jira. Qaamoleen muraasni garuu jibbaa nama dhuunfaatii fi fedhii siyaasaa qabaniin jecha dhimma kanarratti dhaabbachuun akka of qusatan dubbatee jira. Seerri idil addunyaa keeyyata 10 keessatti waa'ee bishaanii fi waa'ee fayyadama ulaa galaanaa biyyoota irratti waan ifa kaayes jira jechuudhaan dubbatee jira. Biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne kanneen biyya keessaa darbaman tiraansiit ta'an haala kamiin fayyadamoo ulaa galaanaa kan ta'an sirriitti mul'isaa jedhee jira.
kuni biyya ulaa galaanaa qabdu fageenya maayilii 20 booda bishaan jiru kan ishee qofa osoo hin taane kan biyyoota hunda akka ta'e lafa kaa kunis walii galtee haalota garaagaraatiin ta'u akka qabullee ni eera jedham kan Itoophiyaa adda kan taasisu akkaataa biyyattiin ulaa galaanaa itti dhabdee shiira siyaasaa riferendamii Eertiraa waliin wal qabatee waggoota 30 dura raawwatame ta'uu kan himu rogeessi kuni wal dhabdeen yommuu taasifame eenyuu fi eenyu gidduutti akka iftoomaan hin qabne qaamoleen biyyoota lameenii ummata hin filatamneen mootummaa ce'umsaa kan turan ta'uu haala dantaa Itoophiyaa hin eegsifne raawwatamuu yaadachuu qaban jedham mootummaan amma jiru shiira kana hubachuun yeroo gaafiin itti dhiyeessan har'a jechuun gaafii dhiyeessuun birbadummaa biyya bira tuquun osoo hin taane yaada adeemsa kana keessatti Itoophiyaan hojjetamu sirreessuu ta'uu eere kunis adeemsa walii galtee win-win jechuun haala faayidaa biyyoota lamaanii eegen akka ta'u gaafatamuun isaa jajamuu ta'uu kaasee jira. Seenaan kun seenaa laga Abbaayyaa irratti raawwatamee ture Itoophiyaan madda bishaan laga Abbaayyaa taatee otoo jirtu shiira uumameen qooda dhabuun ishee seera haqa dhabeessa akka ture uumanii jiran kunis irraa gaafatamee falmii taasifameen walii galteerra ga'uun dhaabammaa biyyattii seera idil addunyaa bu'uura gochuudhaan murtiileen mataa ishee fudhatteen ijaarsa hidhichaa milkeessite jedhu kanaaf Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun isheetiin waggaan baasiin $2 biliyoona 2 ol itti dhabaa jiraattu ishee eeree jira utuma waggoota 30 darban giddugaleessaa waggaatti $1 miliyoona 1 baasee hanga yoona piroojeektiidha guddicha 6 ol ijaaru akka dandeessus ifoomsee jira diinagdee alaas dhiibbaa dippiloomaasii fi siyaasaa ol aanaaf saaxilamaa turuu isiitiin biyyattiin ulaa galaanaa qabaachuun ishee dirqama ta'uu cimseen dubbadha jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Odees keenyarraa asirratti xumuruun duratti gareen atileetiksii Itoophiyaa meetira 5,000 hirmaachaa ture guyyaa har'aas sommo'achi nafee jira. Waldorgommii atileetiksii Tookiyoo irratti geggeeffamaa jiruun hanga yoonaatti gareen Keeniyaadha atileetiksiin haala gaarii irratti argamullee faallaa isaatii fi morkattoota walii ta'uudhaan seenaa guddaa kan qaban Itoophiyaan waldorgommii Tookiyoo bara 2025 irratti ga'umsi mul'isaa jiran gad aanaa ta'uu isaa deeggartoonni atileetiksii Itoophiyaa ifoomsanii jiran yeroodhaa yerootti gadi mucucaachuun garee atileetiksii biyyaalessaa Itoophiyaa waan armaan dura hin mul'anne amman tana mul'ate kanaafuu atileetiksiin Itoophiyaa dhimmoota kanaaf furmaata saffisaa yoon kennine taate carraan of dura qabus xiqqaadha jechuudhaan deeggartoonni garichaa dubbatee jira biyyi ollaa keenya ga'umsi kiiloomeetira 10 fi kiiloomeetira 5 irratti yeroo ammaa akkasumas maaraatoonii agarsiisaa jiran seenaa atileetonni Itoophiyaa keessaayyuu kan akka Xurunesh Dibaabaa, Qananiisaa Baqqalaa, Ibraahim Jeelaan, Silashii Sanii fi akkasuma atileetota birootiin mul'achaa ture deddeebi'anii Keeniyaan mul'isaa jiran jechuudhaan dubbisanii jiran. Odees keenyarraa asirra goolabnee jira waan nu dhaggeeffattaniif galatoomna.